Baganagaan dhuftanii maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftanii oolmaa waaqayyo lafa kanatti isiniif oole maalidha? Nagaan eeddan jecha maqaan koo Alamnash Faayisaan jedhama. Kanarraa dhufe asuma magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa Shannaa. Warri na bukkee jiran kun immoo Adaadaa Koodhachuudha Shungullee Birraatu jedhamti. Oolmaa waaqayyo naaf oole dubbachuufan fuula keessan duratti as ba'e. Innis waan sadii nu gaabaa jalqaba irratti waa'ee barnoota koo nu kaasanii ba'a. Waaqayyo oolmaa gurguddaa naaf oole. Charchii kana dhufee jechuudhaani bara 2004 jechuudha. Charchii kana dhufee gara dhumaarran dhufee kutaa 10 baradha yeroo sanaan jechuudha. Qormaata kutaa 10 maatirikii qoramuuf deemaan jiran ture yeroo nas dhufee sana jechuudha. Naannoo ji'a torbaffaa keessan dhufee gara dhumaarra ga'eera. Akka carraatti torbee lama caalaan hirmaanne charchii yeroo sana jechuudha. Abbaan mul'ataafaa irsaasirratti qaratu ture yeroo isaanis kutaa 10 yeroo maatirikii qoramuuf jechaan jiran ture. Irsaasii koo fudhadheen isaanitti laatta jechuudha. Ijoollee baay'ee wajjin baradhee hiriyoonni koos baay'ee turanii qormaata sana gaafan qoramuuf jedhe sana irsaasii sana fidee gaafa isaanitti laadde jechuudha. Waaqayyoof yeroo sana waan jedhee waadaa galee yooti kutaa 10 kana dabarsite charchii kana gadhiisu garuu yaa waaqayyo na gargaari jedheen fuula waaqayyootti boo'ee kadhachaan ture yeroo sana jechuudha. Maatirikii kutaa 10 bara 2004 jechuudha. Qorameen darbee gara kutaa 8tti kutaa 11tti darban ture. Sana keessatti immoo yeroo sana jechuudha isaan irsaasii irrattis iskiriiptoo irrattis daftarii irrattis baay'ee kadhatu turanii kutaa 11ttis gaafan darbee daftarii koo fudhadhee irratti kadhachiifadhan ture. Barnoota natti ulfaatu kan isinitti ulfaate fidadhaa jedhu turanii anis fidee irratti kadhachiifadhan ture. Kutaa 11 qormaata guddaa fideeman darbee 12tti darbe jechuudha. Kutaa 12 yeroon bara dintiraansii yeroon qorame sana irsaasii koo fidee itti laattadhe irratti naaf kadhatanii qabxii guddaa galmeesseen gara yuunivarsiitiitti darbe jechuudha. Yuunivarsiitiitti yeroon darbe yuunivarsiitiin nagee Asoosaa yuunivarsiitiidha. Gara Asoosaa yuunivarsiitii yeroon deemuuf jedhe sanas abbaa mul'ataafaan gaafadhan ture. Sababaan gaafadhu baay'ee ittiin deemuun qabuun ture yeroo sana jechuudha. Maalan godhaa fagoo nagee hoo jedhee itti maddan ture yeroo jechuudha. Maalan godhaa fagoo nagee hoo yeroo sanatti dubbadhee gara faaks godhachuuf gara Wallaggaa yuunivarsiitiitti xalayaan barreessifadhee nan geesse homaa furmaata naan lachuu hin dandeenye. Achiin achuma deemeen xalayaa sana qabadheen deeman ture jechuudha. Asoosaa yuunivarsiitii yeroo deeme sana xalayaa sana qabadheen deeme sababa baajataaf jechuudha. Achi gidduutti jechuudha xalayaa sana qabadheen yuunivarsiitii sana geesse jechuudha. Yuunivarsiitii sana gaafan qashuu karaan hin beekne karaan hin yaadne baajata tunaa gubbaa ture waggaa 3 achi ture jechuudha. Dubbadhu yoon kee akkas akkas jedhee maatii madii wanta na gargaaru sababa hin qabne calluma jedheen xalayaa sana gashan ture waggaa keessatti si'a lama duwwaa birrii na argasa. Yeroo sana keessatti jechuudha namoonni yuunivarsiitii baratanii beekan deeman beeku jechuudha. Handaa'uun koppii godhameedha kan barsiisaan irraa isin barsiisu malee kitaabni akkasiitti tokko hanga 12tti nama laatu kitaabni jiru. Isuma handaa'uutii sana dhaqee mana koppii kaan barsiisaan achi fuudhee koppii godhadhee itti fayyadamna malee waan qabu ture achi booda baqqaanoo nan deemee xalayaa sana gasheera koppii sanas akkasuma akkan gargaaramuun ta'e koppii sana fudhadhee itti fayyadamaan ture jechuudha. Waggaa 3 achiin baradhee irra caalmaatti jechuudha oolmaa waaqayyo naaf oole. Yeroo yuunivarsiitii sana deeme gara jalqabaa yeroo deeme jechuudha bishaan dibataa fudhadheen asii deeme ani bishaan dibataa asii fudhadhee deeme kan sana keessatti doormii gaafa galmu dhibbii irratti jechuudhaan fattashamama ture bishaan dibataa boorsaa kootis godhadhee achi keessa sababa jiruu fi yeroo baay'ee ankoota akka hamasaa jechuudha amma deddeebi'ee waggaa 3 gidduutti bishaan dibataa saawwan qabadhee jiruuf takkaa fattashamee hin beeku jechuudha. Achi keessatti fayyadamaan ture waaqayyo na gargaaree waggaa 3 achi ture yuunivarsiitii ture jechuudha. Xumureen eebbifamee ijoollee baay'eedha kan kufee ijoollee baay'eedha kan ari'ame hangaruu isaan keessaa carraa argadhee tokkoffaa biyya achitti jechuudha baay'ee qabdii guddaa galmeessee ijoollee 31dha kan ijoolleen achi keessatti wajjin galmoofne ijoollee 22 qofatu eebbifame ijoollee baay'eedha kan kufee achi ijoollee baay'ee doormii keessaallee ana qofaatti gaafa hafee jira jechuudha. Waaqayyo na gargaaree eebbifamee achi nan ba'e as gaafan biyyatti eebbifamee biyya kanatti as deemu garuu immoo carraa hojii argachuuf baay'ee inni baddan ture maaloo yaa waaqayyo balbala hojiinatti mande jedheen baay'ee sammuu kootti yaada kootti baay'ee manni baddan ture waaqayyo jechuudha. Akka carraatti tiishartii sana illee fidee numne jechuudha. Carraa asii jechuudha akka kontiraatti kan hojjetamu dhaabbataan qo'amin jechuudha kan hojjetamu jira ture. Tiishartii sana dookimentii kootti mareen kaa jechuudha hin finne malee jechuudha tiishartii saadiidha jechuudha.
dookimantii kootti maree kaa'een yaa waaqayyoon jedhe dookimantii koo kanatti maree kaa'eera ati immoo balbala hojiitti naama tiishartiin suni waldaa kanatti hojjechifamee kan bitadhimee fudhadhee galeetti maree kaa'e jechuudha. Carraa hojii naabanii jedheen waaqayyoon irratti kadhadheen isa booda gara ji'a dhumaarra jechuudha bara 2011 ji'a 11ffaa keessaa carraan kontiraata sun hin ba'a ture akka carraatee waamichinaa ta'ennaan achi nam deeme jechuudha guyyaan isaa sanbatadha asitti waaqayyo waan baay'ee dubbata ture waan isin itti yaadne waan isin itti hin beekne tokko isin raawwata waaqayyo jedhee karaa abbaa mul'ataa dubbata ture ishi jedheen fudhadhee galee dafinoo sana waamame dhaqee nun hojjedhe jechuudha hojii sana jechuudha dhaabbata qaamii minisaabateef waggaa 5 jechuudha baay'een karaa dookimantii koo kana yaadachuu qabda maaloo yaa waaqayyoon jedhachuun argadhee ittiin nyaachaan jira garuu ittiin jiraachaan jira garuu miinda dhaabbataa argadhee nyaachuun qabaanii maali yaa waaqayyo kanatti deddeebi'uun qawadin waaqayyotti baay'ee deddeebiin karadhan ture waaqayyoon akka bara 2017 kana jechuudha gara jalqabaa irratti naannoo maskaramirra jechuudha waaqayyo carraanni naaf fuulee baay'een dhiphadhan ture baay'een itti cannaqama waaqayyo maaloo miinda dhaabbataa nyaachuun qabaanii akkasumaan deddeebi'uun hin qabu maaloo yaa waaqayyoon jedhee lifaatii koo kastiin isin balleessin waaqayyoon jedhee atis waaqayyo na duukaa dadhabdeetta abbaa mul'ataafas na duukaa dadhabaniiru maaloo yaa waaqayyo jedhin baay'ee boo'in karadhan ture waaqayyo asitti jechuudha bara 2017 kana jechuudha waamicha naaf godhe ture namni baay'ee dhiphachaa jirtu as keessa jirta naan jedha ture gajjalaa sanan ta'an ture fiigeen as ba'een gaafa fiigee as ba'u waaqayyo baay'ee dhiphachaa jirta maatti dhiphattanna dookimantii kee fidee dhufteettanaan lakki fidee numnin sirka jiraan mannaa lakkiin harkan jiru mana jiran jedheeni dookimantii kee fidii kottu naan jedhani ishi jedheen abbaa mul'ataafaatti fidee laattadhe waaqayyo na gargaare isaan harkaa fuudhanii itti laaddee waaqayyo na gargaare irratti naaf kadhatanii erga isaan irratti naaf kadhatanii booda jechuudha maskaroma sana keessa carraa hojiinaa galmeetu ba'ee naan jedhanii ijoollee naa dawwalanii dhaqee beeksisa sana nan dorgoman ture dhaqeen galmaa'uuf nannaqee carraadhumaadha guyyaadhumaanas sa'aatii 10 teera 10 kana darbee jennaan galmaa'amuu hin danda'amu naan jedhanii dookimantii koo fudhadhee dhaqee nan galmaa'e ergan galmaa'ee deebi'ee booda nan gali'anii torbee tokko booda baa maqaa keessan ilaalattu qormaatatti dhiyaattu jedhanii ani immoo akka carraatee seexan jechuudha na qoruuf jecha akkan hin milkoomneef akkan galma hin geenyeef maatiitu dhukkubee jennaan amma gara maatii deeman ture silkii maa fudhadhee deeme silkiin koo hojjechuu dide guyyaa isaan qormaatatti dhiyaatan sana erga qormaata sana qoramanii booda ijoollee naa dawwalanii silkiin kee hojjechuu didee maaliif qormaata dhufuu dhiiste naa anu dhageenye hin jedhanii silkiin kee immoo na dinaan jedhanii bakka anu deebi'ee nan dhiisee ishi jedhee waaqayyo ammas isa dubbatteen goota waan ati dubbatte sababa ta'eef waaqayyo ati gidduunaaf galii isa dubbatte raawwachuutti immoo ati amanamaadha jedheeni waaqayyo ammas carraatee ammas carraa lammaffaa achuma iddoo sanatti beeksisuun hin ba'a ture ammas kottu naan jedhani kottu dorgommii kana naan jedhani na waamanii ammas carraa jalqaba gaafa sunis innamaas guyyaama tokkodha gaafa sana sa'aatii 10 naqee sana sa'aatii 10 naqee dhaqee nan galmaa'e torbee isaatti dhaqee qormaata nan qorame qormaata sana qoramee nan darbe jechuudha qorameen gara hojiitti bobba'uutti hin deebi'e gaafa carraa ta'e immoo carraan hojii fuudhuu sun immoo biyya fagoo nagaa ture maalan godhaa jedheen waaqayyoon nan gaafadhaa bakka maalan godha fala maaliif hin faladha ammoo akkas ta'e hin jedhu ofumaa rakkattee seexanaan jira bishaan dibataa garuu takka ofirraa adda baasee hin beeku gara shaampuu abeedoon goroo nagaa ture baay'ee rakkadhan ture maalan godhan jedhan ture miseejii abbaa mul'ataa faaratti barreessadhee ergadhee jedhatti jabaadhu waaqayyo wajjin jira homaa hin taatu dhaqeeti naan jedhanii deemiti gaafadheera garuu akkasitti naaf deebi'uuf jedheen naani dhaqii gaafadhu irra deebi'i homaa hin taatu waaqayyo sii geggeessa naan jedhanii irra deebi'i asuma akkanaa jijjiiramu asitti nan gaafadhe fageenya irratti ture jechuudha addeenya takka jijjiiramu naatee kunoo yaa waaqayyo fagalatu kunoo mindaa kan argadhee har'a hojjechaa jira mindaa sanas nyaachaa jira wanta waaqayyo naaf godhesse jechuudha yeroo baay'ee wanta inni naaf godhe akkas dhadhee dubbadhu dhossaa maan hin godha waaqayyo wanta yeroo kennaa laadhu jechuudha waaqayyo sanaa godhe sanarraas waaqayyoof kenneera sanaa godheef guddaa godhaa naa galateeffadha. utuu namni waaqayyo dookimentii kee fuudhan irratti siin kadhatiin dura barumsa barattee waggaa dheeraadhaafidha kan dookimentiin kee lafa taa'aa ture. Waggaa dheeraadhaafdha waggaa 5 kana lafa taa'e jechuudha baay'een dhibbadha baay'ee yeroo hiriyoonni kun bukkeera hojii qabataniiru jedhamu irra caalmaa yeroo asittis waaqayyo yeroo namoota baay'ee asitti charchi kanatti ijoollee baay'ee yaadateera beekaanis yeroo isaanii yaadatu baay'een gadda maali yaa waaqayyoon jira maal ta'e dookimentii koo yaadatti hin jira yeroo hundumaa waaqayyootti hin bu'a waaqayyo sina yaadateera galanni isaaf haa ta'u waaqayyoon naa galateeffadha. inni dhugoomsi koonni lammaffaa jechuudha waa'ee bishaan dibataadha jechuudha
bishaan dibataa oolmaa guddaan irraa qaba waan baay'ee naaf godheerasi isa kanarratti immoo jechuudha adda ta'ee kan kadhatame ji'uma bara 2017 kana naannoo ji'a shanaffaa keessa jechuudha asitti charchii kana irratti kadhatameera adda baasame irratti kadhatame abbaan mul'ataafaa fudhadhaa itti fayyadamaa jedhaniiru anis akka caraatii asin jiru ture guyyaa sana jechuudha garuu abjuu kootiin hin argan ture bishaan dibataa kana irratti jechuudha abjuu kootiin charchii kana hin jiruani kennaa jaalalaa laachuuf sabnis as ba'ee ture bishaan dibataa kanas badhee bishaan dibataa isa itti fayyadamu jechuudha bishaan dibataa kana asuma iddoo aarsaa kana irratti dhiisee deebi'een ta'an gaafan deebi'ee taa'u lallabaaf isaanis ba'anii sabni dhaabbachaa jira abjuudhaan jechuudha abbaa mul'ataaf namni bishaan dibataa kana gattan kottaa asiitti fudhadhaa jedhanii dubbatu turanii anis ba'een fudhadhan ture maanni jedheen deebi'ee fudhadhaa gaafan achi bir jedhu wanti tokko na bukkee hin jiru maanni laata maaltu taala charchii keenyatti wanta charchii keenya sanaa ta'u gaaf fudhachuun qabaan jedheen dubbadhee adaadhaa koo kanatti meera jechuudha achi isheenoo kanan itti abjoodde jimaata galgala saaraa sanbataaf qidhaamiyaa ta'u beeku dubbatanas lafa kana irratti isaan jechuudha bishaan dibataa adda ta'e irratti kadhatama fudhadhaa wanta isin yaanne wanta isin hin beekne isinii ta'a waan isin amantanii godhattan isinii ta'a wanta isin ittiin beekne isinii ta'a jedhee dubbatanis isheenaan fuutee galte jechuudha fudhadhee galmaameedha asitti kan fudhatamu anis isheenis fudhadheen galee bishaan dibataa sana akkaataa itti fayyadamuu danda'amu sanatti fayyadame kanaa gochuu qabdan jedhee waaqayyoon irratti kadhadhee bishaan dibataa sana sanbatadha kan fudhadhee gaafa roobisaa jechuudha mindaan yaanne jechuudhaani mindaa jajaa argadhu sana jechuudha mindaa labalataa ji'uma sana keessa lammata naa laatame jechuudha carraa eebba godha kun waaqayyo galanni siif haa ta'u isa jettee raawwatte jedhee waaqayyoon galateeffadhe baay'ee na ajaa'ibsiisa jechuudha yaadamus waan hin yaadamne tokkotu ta'e jechuudha waaqayyoon galateeffadheera kennaa sanaas waaqayyoof laadeera jechuudha inni sadaffaan immoo na dhukkube jechuudha waa'ee dhukkuba kun dhugaa ba'uu barbaada lafa kanarratti anis waaqayyoo waan gurguddaa naaf godhee na dhukkube ture na dhukkubu kunis harma koo kana na dhukkuba ture harmi koo kun madaa'e baay'ee irra kadhan ture na hoosisa baay'ee hooqe na godha gana hoosisee booda immoo jalisaa kun na madaa'e jechuudha jalasaa kanatti xos jedhee na ba'e xos jedhee gaafa na ba'u baay'ee na madaa'e ture erga xos jedhee booda na hoosise jalqabachuudha achi immoo xossinee ba'e achi immoo madaa'e maaf akkas na ta'e jedhee masaatiidha hin argu jalasaa kanarradha jechuudha sin agarsiisuu nan danda'a jalasaa kanarraan madaa'e jechuudha erga madaa'ee booda immoo dhiigaa fi malaa dhangalaasutti jalqabee malaan dhiiga maanniin jedhan ture erga mala dhiigutti kee booda harka koo miilla koo kana walitti needhe olumatti needhe bakka deemuu na dhowwee socho'uu na dhowwee calluma dheen ta'a malee socho'uu deemuu hin danda'u baay'ee na rakkisa ture baay'ee rakkadha ture baay'ee inni badha achi gara mana yaalaan deeme ani mana yaalaa gaafa naqu dhaqee ilaalame gaafa ilaalamu dhukkubni kun dhukkuba kaansarii naan jedhanii dhukkubni kun immoo fayyamuu hin danda'amu fayyummaan isaa baay'ee dhiphoodha sababiin isaa utuu malikkitti kun yookiin immoo madaan kun bakkee hin bahin ture malee erga bakkee beetii fayyummaan isaan argamu inni iyyuu inni dhokataatti inni tuun beekamiin ba'u suniyyuu yoo daftee ofirratti bartee qoricha sana fudhate fayyita malee kana fayyuu hin dandeessu dhukkubni fayyuu hin dandeessu naan jettee dooktarii natti dubbatti turte baay'ee abdiin kutadhe maanniin jedhe maali yaa waaqayyo kanaan ajjeesuuf maala seexanniin jedhe baay'ee tokko inni baddee isa booda akka caraatee immoo mucaan tokko jechuudha haadhaa wajjin dhuftee achi jirti turte maali ani soo kunoo eengadda natti dubbattanii qoricha liqimsiistanii achumaanis afayyu jettanii qooraafis jettanii kunoo isheenuu sanumaatti caalee maalan godha jettee dubbatti turte anis akka dhugoomsanaa ta'uuf jechuudha yeroo sanaa koofa ishee tokkumadha jechuudha achi booda baqaan duuba deebi'een yaa waaqayyoon jedhe bishaan dibataan godhee manatti hin gale jechuudha guyyaan isaa kam sana manatti deebi'ee gale yaa waaqayyo na yaadadhu yookiin karaadha koo yookiin karaadhaa kun na yaadadhu lafa kanarratti na yaadadhu anis balleessa na yaadadhu fuula kee irratti na yaadadhu jedhe baay'een tokko boo'ee waaqayyoon kadhadhe guyyaan isaa guyyaa sanbataadha jechuudha deebi'ee dubbata ture waaqayyo waa'ee koo karaadha kusin dubbata ture karaa abbaa mul'ataafaas jechuun lafa kanarratti baay'ee deddeebi'ee waa'ee koo dubbata ture kata guyyaan sadaffaadha natti fakkaata sadaffaarratti karaa laloo waaqayyo natti dubbata ture karaadha koo jechuudha namni haadha koodhaanii mucaa kee keessaa ishee kamtu dhukkubattiin jedhame waaqayyo waamicha godhaaf ture adda baastee itti dubbatti turte na bukkeen jirtu garuu adaadha koo bukkee jirti dhukkubaan jira baay'ee jettiini akkaataa ishee itti agarsiise bishaan dibataatti laatte isheen bishaan dibataa sanaan akkaataa ishee itti fayyadam jetteeni fayyadaminaan jette gaafa mana galtu akkaataa waaqayyo itti dubbattiin fayyadaminaan jette bishaan dibataa sana ittiin fayyadame jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin darbi humna dhiiga Yesuusiin kan si qabe darbi. Waan si yaadu kootu as deebi'e. Mucaan isaanii sin bira jirti. Na bira jirti. Dhukkubaa jira. Harma isheetu dhukkuba. Waaqayyo gaariidha. Hakimiin waan jedhe qaba harma ishee.
Hakimiin nuroo fayyadu. Dhukkuba maalii jedhama? Dhukkuba kaanseriidha. Kaansariidha jedhame. Waaqayyoof hin danda'amu. Kan namaaf hin danda'amne Waaqayyoof hin danda'ama. Waaqayyoo araarra ta'uuf gooftaa koo. Mana kanatti gaddi hin galin. Haadha kanatti rootas isin maal isheedha? Sin haadha sinoo maali? Adaadadha. Sin adaadaadha. Sin immoo haadha. Ishi bishaan dibataa keessan buqqisaas qaba. Maqaa Yesuusiin kun araara. Maqaa Yesuusiin kun jireenya. Ameen. Labsiin du'aatti labsameera. Ameen. Armi kun kaansarii dhadhameera. In araaramta mootii araaraa Yesuus. Ameen. In araaramta hangafa nagaa Yesuus. Ameen. In araaramta mootii waaqaaf lafaa Yesuus. Ameen. Mucaan kun ciiftee du'a eegaa jirti. Sagalee dhageessee du'a eegaa jirtu qabdi. Araarri kee gara mucaa sanaa dhaqu. Ameen. Bishaan dibataa kun gaafa dhaqu araarri kee haa dhaqu Yesuus. Haa ooltu. Ameen. Haa ooltu. Ameen. Araarra ta'uuf maqaa Yesuusiin. Ameen. Ani kadhadheera. Waaqayyo immoo dhageera. Ameen. Waan jaallatu immoo Waaqayyo gaarii godha. Ameen. Bishaan dibataa kana fuudhaa deemaati. As jiraachuu keessanii maqaa Yesuusiin gaddi mana keessan hin galini. Ameen. Kan amantan kamiyyuu gaddi mana keessan hin galini. Ameen. Jala akkas godhaa. Yeroo itti gootanii qabdanii hin argitu. Inni cobuun dhaabata. Nagaan isinii wajjin haa ta'u abidda irra kaa'eera. Deddeebi'aa. Bishaan dibataa sana itti fayyadamee itti dubbatame sana goradhu inni naannoo koo walitti neeru yeroo sanaa narraa galaa deemee isan of wallaalee jirullee of baraan dhufe jechuudha. Namni kun hidhamee jirus na hiikkate jechuudha. Baay'ee rakkadha. Baay'ee inni badha ture iddoo tokko taa'ellee ka'uu hin danda'u ture. Achiis dhumarra bakka waan hin godhu dhabee yeroo sanaaf bakka namni kun hiikame. Bakka Waaqayyo si haa galatu jedhee ammas lammata jechuudha. Dafinoo masaa gaafuma sana sanbata isaadha. Dafinoo isaa immoo Waaqayyo ammas waamicha inni naa godhe irratti jechuudha. Akka lafan jiruuf iddoon jirullee barbaacha naaf ta'u naa godhame karaa tajaajila keenya laloo jechuudha. Tajaajilota waldaa kanaa wajjin nama tokko dabalatee jechuudha. Guyyaa dafinoo irra dhufanii lafan jirutti na barbaadanii ammas lammata bishaan dibataa naaf godhanii battala sanatti isan sammuun koo hidhamaa ture. Baay'ee hidhamee jira ture. Baay'ee jeen qaban ture. Yeroo masanaa kaasee nagaa argachuutti hin kee sammuun kun boqonnaa dhabeellee nagaa argachuutti kee naa kadhatame. Guyyaa sanaa kaasee hanga guyyaa irraatti fayyeera. Madaan inni madaa'e suni baay'ee madaa'e ture jechuudha. Armi koo sun baay'ee saara kan inni madaa'e erga malaa naqatee booda naannasaa guutummaa qabachuudhaan bifa gurraacha'ee akka madaa'uuf ammas deebi'ee karaa barbaadaa jira ture jechuudha. Sadhumaa bakka guutummaa masaa qabachuuf jedhee garuu guyyaa sana bishaan dibataa san akka jedhametti godhadheen guyyaa sana dabalee dafinoo isaas godhadheen yeroo sanatti bakka inni na gubullee narraa tasgabbaa'e isa booda na buleessaa qooraa deeme akkaataa bishaan dibataa jedhamu isaatti ittiin fayyadame isa booda gogaa irraa na deebe inni mala sun guyyaa sana qaxxaree dhaabbate jechuudha. Innis hin malamnes guyyaa sana dhaabbate isa booda madaan isaa walitti dhufaa deeme guyyaa sanaa kaaseen fayyee Waaqayyoon naa galateeffadha. Dooktaroota bira yeroo deemtee harmi kee kun fayyuu hin dandeessu. Kanaafuu dhangala'ootti keera waan ta'eef ittiin duuta siin jedhanii atis immoo abdii kutattee du'a ofirratti eegaa gara manaatti galte. Haa ta'u iyyuu malee Waaqayyo karaa nama isaa bishaan dibataa sii ta'eeni gara manaatti sii dhufeeni harmi kee nagaadha. Harma keessa nagaa ta'e kana baastee nutti agarsiisuu hin dandeessaa? Isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Godaannisa isaa malee wanti tokko hin qabu jechuudha. Walitti fayye jechuudha. Inni gargar bahee jiru sun walitti naaf fayyee amma isinitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Ilaaluu dandeessu sabni Waaqayyoo dhukkuba kanarraati dooktariin biyya lafaa fayyisuu hin danda'u. Harka Waaqayyoos isaan gargaare kanaaf galata gochuun hin danda'ama. Galanni Waaqayyoo guddaa waa'ee keessaniif akka kabajamu jecha amma harmi keessan nagaadha. Kallattii garaa garaatiin Waaqayyo bishaan dibataatiin karaa eebba keessanillee eebba qabame isiniif gadhiisee nagaa qabame illee isiniif gadhiisee jireenyi keessan amma nagaadha jechuudha. Amma nagaa koon jira jechuudha. Kaansariin hin fayyamu baay'ee dhukkuba guddaadha jechuudha. Nama kaansariin fayyu nagarreeni jechuudha. Kanuma beeku jechuudha. Kan fira keenyaa jechuudha. Dhukkuba harmaa kaansarii kanaan kan duute lubbuudhaan dabarte argeera jechuudha. Isuma qabatamaa isaa argeera jechuudha. Baay'een gaddi gaafan galu waa'ee ishee yaadadhe baqqaanis kanumaan darbuufidhaan jedhee isa booda immoo deebi'e immoo
abdii ergan kutadhee booddee immoo omaayyuun tu maal waldaa fayyinaatoo takka waan baay'ee fayyama waan baay'eetti hiikama maal akkamittiin hundoo wanta tokko iyyuu ta'u jedheen abdii immoo deebi'ee godhadhee waaqayyoon kadhadhee jechuudha bishaan dibataa as jiru kana na fayyisa karaa abbaa mul'ataaf as nan fayyaa maal waamicha naa godha waaqayyoon achiin jiru ta'ee waamicha naa godhee na fayyisadheen deebi'ee immoo abdii godhadhe malee dhukkuba fayyamuu danda'amu miti jechuudha akka biyya lafaatti dhukkubatti hin fayyamuu danda'amu miti garuu kun qoricha hin qabu namoota baay'ee lubbuu baay'eetu darbe naan jette doktariin sun jechuudha akkuma magaalaa kana keessatti jechuudha nama baay'eetu ittiin du'e iddoo baay'eedhaa ittiin du'ame jettee iddoocha bakkichallee naa kakaastee natti dubbattee jechuudha na gorsitee akkaataa isaa natti himte jechuudha waaqayyo kanarraa na baraareera guddaa godhaatii naaf galateeffadha. Isinillee wanta itti dabaltan yoo jiraate ishee wantoota waaqayyo isheedhaaf godhe oolteetti akkasumatti illee wanti hafeera jettan yoo jiraate. Waan baay'ee dubbattee biyya itti keessatti waan abbaa mul'ataa mee wanta salphaa mini akkasitti ilaalinaati mee waaqa abbaa mul'ataa kanaan ilil jedha galateeffadhaa mee. Akka isheen dubbatte kana utuu hin ta'in waaqayyo waan baay'ee godhee du'a oolame jechuun danda'ama malee hin hafte jechuun danda'amu. Utuu mul'anni kun hin jiru ta'e waaqayyo abbaa mul'ataa hin qabne ta'e waldaa biraa keessa jirra ta'e dhugaadha du'umadha malee anis nan gaddaa maatiinis uma gadduu bakka awwaallee magalla malee ijoo harma keessaanii harmi amma na bal'atee hin hafa jettanii yaaddu mataa isaa xaqalaallaa isaa kana fudhatee akka isheen duutuuf yaade diinni qopheesse xeenaa taphaa gaafa dannu waa'ee akkimii dubbatteetti xeenaa taphaa gaafa dannu diiman qabu ani keessumaa ofumaan nan dhaqee nan dhagaa naqe malee gaafa dannu walgahii nu qabsiisanii gaafa walgahii nu qabsiisanii jedhanii ta'aatii jedhanii nu mariisa gorsa isheen nu gorsitu keessatti maal jetti giseenumaaf afooyyoftuuf malee du'a noolan kottuun deemnaan jedheen du'a noolan waan abbaa mul'ataa nu oolchanuuni maal akkabittiin duuna nuun hin jedhe isheen tokko akkasumaan qoricha fudhannee mucaan gosa akkasuma qoricha fudhattee anis fudhattee fayyuu hin dandeenye iddii gaafa sanaatii uma cobaa'etti maaleen naree kottuun deemnaan jedheen walgeetti madiinee baanaa kottuun jedheen innaani bakka hin gallaa qooyinaa jette kottu bishaan dibataatti goonaa nan beeka qooyin karaa haadha ishee qooyin karaa koo jedhee mayyaada malee an abdii kutadheera bakka an jiraattiitti yaada koon qabanneen maaliif bakka naannee qabateera mataasaa kana qabatee naannee qabateera amma noo bal'atee jira gaddan galau gaafan argu bakka abdiin kutadhe bakka anduuti bakka maali waaqayyoo qabattan hooyaa gaddaa fadhee waldaa keessa ta'aniin jedheeni waaqayyoo maqaan isaa eebbifamu akkas jedheeni dibata kana karaa koo fuudhamee dibanni akkas akkasii jiran jedhee isheen abjuudhaan argeera naan jettee dibata kana wanta si dhiburatti godhin jedheen godhattee waan hundumaa isheedhaa godheera isaa booddee waaqayyo karaa laloo waamicha ta'aaf haadha isheetti waamamee gaafa jedhu ana bira miti jetteen isaan agarree ammayyuu haati ishee agarree anumatti argee anumatti bakka anduuti jedhee manduuma irratti eega malee bakka yeroo ishee dhaaluu bakka an abdiin kutadha maayyoon du'eessetti bakka isheenis isaa booddee waaqayyo karaa laloo waamsisee gaafa waamsisee jedhu immoo laloon dibata akkas godhe gosa dinaan jettee gaafan galee jedhu furmaata si fideen dhufeen jedhee akkuma galeen dibata konkoorratti goote furmaata si fideen dhufeen jedheen gaafan furmaata si fideen dhufe jedhee isheettee fudhattee amma godhin jedheen isa kaanitti godhadhu isa kaan immoo dhugii isa kaan immoo ittiin dhiqadhu jedheen ani qoduma koo kun fuudhee galetti kennee isheen yeroo masanaa gamdee boqonnaan argadheetti kun sanbatadha dafinoo isaa ammoo ammas waaqayyoon quufne hin geenye jedhee hin erge gaafa ergee jedhu hin kadhatamee fi asuma tajaajiloo kana ergee hin kadhatamee fi bakka shatteettee fayyite waaqayyo dhugumaa kun hin jedha malee an akka jedhee dubbadhu dhugumatti deebi'ee hin jedhe bakka godaanni san qabu waaqayyoof galanna baay'atu mee waaqa saguu fidee mul'ata kaasa Sabni waaqayyo kana dhageessan irra deebi'aati kiristoosiif galata dhiyeessa. Amma jireenyi ishee nagaadha ergi gaafa bishaan dibataa madaa sanatti goote madaan ishee walitti deebi'aa amma dhufe amma harmi ishee nagaa ta'eera. Kiristoos isa galata ta'e siniif kenne kanaaf akkamittiin galateeffattu. Narraadhuma jedhee yaaduun dhugaadha akkasitti duutu turte malee arras booris maaloo dannee dubbannan jedhaan utuu saaxinii keessaa baate isheen dhugaadha waaqayyoo fi utuu waaqayyoo bara fidee abbaa mul'ataa nuun kaafne ta'e hin jiru turreen waan qalbii fakkaata manatti nama barbaada waan abbaa mul'ataa hin yaadneen nassamne waaqayyoo garuu barbaadee du'a ooshee wayyaa gaddaas nu ulfachiifne nu ooshe maqaan isaa kabajamu waaqayyoo kanaan ilil jedhaa galateeffata. Olmaa waaqayyoo kana natti dhaga'ama waaqayyoo qaawwaa koo mul'ifne qaawwaa mucaa kanaas hin mul'ifne ani yaadne dhugaadha maal akkabittiin na mul'iftaan jedhaan akkabittiin namni tokko nageenye bakka akka isheen dhukkubsattu ollaan koo nageenye akka madaan kun irra jirus ollaan koo nageenye haati dasii natutti hime malee hin nageenye maal akkabittiin namni na argaree hin argamu madaa keessa nan dhossa jetteetta madaa kona namni arguu hin qabu maal akkabittiin hin jedha waaqayyoodhaani
akkamittiin gaddafadha akkamittiin na biraa duutiin jedhaanii waaqayyo maqaan isaa eebbifamu inni gadda namaan barbaanne mul'ata kana kaasee dhugaadha mul'ata kana utuun kaanetee immoo anis hin jiru ishees hin jiru bakka waaqayyootu mul'ata kana warra gaddeebi'oota warra waa hin baafne nu kaase wayyaa gaddaa uffachuunis oolee yeroo kanaaf sa'aatii kanaan bara kanaan nu ga'e maqaan Kiristoos bara baraan kan galateeffame manee bifame ta'uu jedha waaqayyoon galateeffadha. Kennaallee qabatanii jirtu. Kennaan kun maalidha? Hiikii kennaa kanaa moo maalni? Kennaan qabadhee jiru kun bishaan dibataadha jechuudha. Bishaan dibataa kun waan baay'ee nuuf godhe waan baay'ees na gargaare jechuudha. Bishaan dibataa kana abbaa mul'ataadhaaf laachuun barbaada jechuudha. Karaa isaanii bishaan dibataa kun jechuudha oolmaa gurguddaa gochaa gurguddaa madaan fayyamuu dandeenye ittiin naa fayyisi jechuudha. Ani immoo kennaa godhee isaaniif laachuun barbaada. Lammataa irratti immoo tajaajiltuu loodhaaf jechuudha. Kennaa kana kennuun barbaada jechuudha. Sabni Waaqayyoo kadha dhageessan harka keessan olitti buusaati isaan kennaa isaanii kennu harka keenya olitti buufne Waaqayyoon hin galateeffanna. Kiristoos isa du'a isaan irra dabarse du'a nurra dabarse galata Waaqayyoof hin dhiyeessina. Waaqayyoon galateeffachuun hin danda'ama irra deddeebi'uutiin guyyaa du'aa isa guyyaa galataatti jijjiire. Kiristoos galataan fuula saba dura isaan dhaabe galatuun Waaqayyoof hin dhiyeessina.